Semua kenya galma berat radu fangkana ferra biya mbat raju biya tatu manam dema amma bokala atufani yada kabani sibsani sinini siriti war barani wana ka gafitille kaban gafatani yada kabanum wajin turti gari ani akumani silahime silitihime misensa bumi wa fana dunya kani Toronto miti Norway ti umame galmai ani simo nanda Washington DC ti galma sana jala tibulu ijarre galma gisa galma sana ti ega akuma bekamu nuti isina akuma siti galma walgisani wargubanno waggaa keessatti waan guutuun nama akka odeeffannoo ta'e akka waan adda addaa gabaasaa waliin godhaa jirtan kana nuti torban lamaanii gaanti paaltookiidhaan wal argina waan hundumaa gabaasaas ta'e odeeffannoo adda addaas ta'e akkasittiin hojjechaa jirra jechuudha. Kanarratti kan ka'e kanumaan kan ka'e keessumatti addana akkanii ufus kan godhe ani jireenya koo keessatti uummanni Oromoo akka faffaca'ee diina harka bu'ee waan qabu sana waan isaan irraa fudhatan sana akka irraa fudhatamu hin barbaadu. Uummanni Oromoo tokko ta'ee tokko dhaabbatee waan irraa fudhatamu sana akka deeffatu nama akkasiitiin Oromoo keessatti tokkummaa uummata Oromoo nama hawwata nama isarratti hojjetuudhaas. Egaa odeeffannoo yeroo walii daddabarsinu bumi waaqeffannaa addunyaa irratti yeroo walii daddabarsinu rakkinni tokko warra biyya keessa jiru galmaa'ee jiru keessatti rakkinni tokko argamaa jira kan jedhu odeeffannoon akkasii yeroo ka'u egaa nuti tokkoffaa bilisa qabna akka barbaanne haasofna akka barbaanne jenna na wan rakkin akkasii kun yoo jiraate immoo bal'inuma galma sana bal'inuma jaarmaa sana ijaa dhaabuu danda'u yookiin immoo rakkina guddaa ijaa itti ta'uu danda'u sun ta'uu irra hin jiru. Warri galmaanii tokko ta'anii Oromiyaa keessa galma adda addaa akka dhaabanii achi immoo walitti dhufanii galma giddu galeessa guddaa kan ta'e tokko Finfinnee akka ijaarratanii guddatanii mootummaa birattis taanaan akka dhageettii argatanii mootummaanis immoo bal'ina Oromiyaa keessatti akkasitti ijaaramanii yoo jiraatanii isaan dhaggeeffachuu danda'a. Kudurba isaanii kan jiru sana hubachuudhaani kana gochuu danda'a. Kanaaf akkasittiin ta'utu irra jira kan jedhu egaa kan haasofne yeroo kana goonu nama sadiinu keessaati filanii egaa tokko jarri lachuu inni tokko guyyaa sadii dhufee deebee inni tokko immoo dhufne ana dhagaa ani kana yeroo dhuunfaa fudhadhee hamma danda'ametti odeeffannoo adda addaa argadhee hubadhee waan jiru sana yoo waan akkasii jiraate akka hiikamu yoo moo hin jirre ta'e wanni sun akka dhugaa hin taane mirkeessuudhaafin hafee egaa kan naa kenname dhugaa mosinitti muudhaafi ani jaarmaan kun akkas guddatee babal'atee caasaa akkasii qaba kan jedhu sammuu maqoo keessaa yoo hin qabu yeroo dhufee kan naa kenname jaarmaan warra boosetti kan jedhamutu jira kanuma kan odeeffamu naannoo Shaggaritti immoo jaarmaan tokko ijaaramee kan seera qabu jira kan jedhu kana gurguraan fudhatee dhufe telefoonnis naa kenname namoota ani wajjin haasa'uu danda'u naa kenname namoota adda addaa wajjin naannoo Shaggar kanatti erguma dhufe haasa'eera. Namoota sanarraati egaa jaarmaa kana ilaalchisee waan ani dhaga'ee fi waan immoo ani dhufee immoo ijaan arge adda adda ta'e natti mul'ata. Dhugaadhuma dubbachuudhaa fi kan hin dhaga'e tokko karaa
doktrinii waaqeffannaa yoo fudhanne jarreen suni tokkoffaa gadaan hin jiru jedhu gadaan cufameera jedhu waan akkasitti amananii irreechatti amananii kanaafi humna alaatuyyuu keessa jira waan aadaa Oromoo waan akkasii kana garmalee kan deemsisu jira kan jedhu dhagayeera uummanni as dhufeeti namoota wajjin haasaa irraati. Egaa sana fudhadhee ani egaa mee kan isin jedhu ani immoo egaa maal inni uumama kootiini waan tokko dhagayee murteetti hin kennu. Tokkorraa dhagee isarraa dhagee sanatti hundumaa bira gahuutu narra jira kan jedhu qaba. Sababa kanarraan kan ka'e egaa obboleessi koo haadha warraa isaa wajjin dhufee Torontoodhaa dhufee baay'ee quba wal qabnaa baay'ee wajjin wanneennaa mee individuaalii haasofsiisuu dhiisiiti warri ijaarame hin jira jarreen kanas haasofsiisii naan jedhe ani egaa yaada kootiin maalinni duraan kan jedhe ati warra kana haasofsiisiiti jarreen sana keessaati namoota jaarmaa kana oddoo bu'an fuudhii kootuuti ani immoo warra wajjin haasa'e sana walitti finneetu araarri akka bu'oonaa kan jedhu ture yaanni koo kan inni isatti simu amma inni lakkiime ati warra individuaalii jaarmaa keessayyuu warra hin jirre wajjin kan haasa'aa turte mee warra ijaarame wajjin atumti kootu haasa'e hinaan jedheetu natti hime sababa kanarraan kan ka'eni telefoona dubataa keessanii naa kenne yeroo sanani egaa Awaash Malkaa sanatti beellama godhanne eegala dhaqee haasa'u dhaggeeffachuutti hin ka'e wajjin haasa'e. Egaa ifa manaa godha waan ani achitti shaggar keessa taa'ee namoota wajjin haasa'ee fi waan eeggadda dhaga'e waan har'as dhagaa jiru dhugaadhumatti eessaaf eessa waliin argatu. Waan ani shaggar keessa dhaga'e tokko hameedha tokko wal xiqqeessuudha. Tokko irratti olola oofuudha. Kun immoo uummata keenya waan gargaaru. Inni kaan immoo fedhii galma karaa ittiin argatu qabeenya tokko karaa ittiin godhatu kan ittiin adeemsifatu ta'een arge namoota tokko yeroo wajjin haasa'u. Sun immoo eessattuu hin baasu namni tokko jaarmaa tokko kan ijaaru uummata ittiin ijaaruudhaa fi uummata ittiin tajaajiluudhaan malee jaarmaa ijaare sana meeshaa godhatee ittiin qabeenya argachuudhaaf yookiin galma ittiin argachuudhaaf miti akka ta'e nan beeka. Garuu akkasittiin hubadhee isaanii namoota tokko na amma egaa dhugaadhumatti yeroon eeggadda jalqabee hamma ammaatti yeroon argu caasaa keessan immoo yeroon argu maal naan jedhan isaanii galma tokko iyyuu qabanii beebii nama 5 nama 6 yookiin nama tokko waan tokko kan qabanii kanadha kan natti himan kanan dhageesse. Ani garuu barbaadu isaan mochitti baay'ee qabna bal'isuufis hin dandeenya waan akkasii goona kan jedhu iddoo tokkotti immoo waaqeffataa dhumtiyyuu mancaatuu namaa jalatti buluutu irra jira kan jedhu namoonni akkasiis kan natti himanii jiru. Egaa ani kan inni itti hime mancaatuu lama uummata adda addaa kan walitti qabu amantiidhaan miti kan dhaabbate. Akkamitti kun ta'uu danda'a jedhee tan ilman achumatti hin cufe garuu waan akkasii kan natti himanii isin jechuu kooti. Amma garuu barnoonni ana argatte nuti mataan keenya warra rumti akka waaqeffannaa biyya alaatti of ijaarree jiruyyuu waan waaqeffannaa kanaa akka gaariitti hin beeknu. Dhugaama isinitti muraafi hin beeknu waaqeffannaa amma jenneedhuma of ijaarree jirra malee waaqeffannaa nuti sakreetii dhumti waaqeffannaa maal akka ta'e hubannee akka gaariitti namoota beeku miti. Kanaaf nuti warra biyya alaatti of ijaarree jiruyyuu damee tokko taanee asitti gidduuleessa ta'ee kan guddachaa jiru kana jalatti buluutu nurra jira kan jedhu qabadha. Maaliif nuti biyya alaatti jiraachuudhaaf miti yookiin ijoollee keenya achi taafan jennee achi dhandhe miti. Galmi keenya asuma. Asitti yeroo gallu immoo dhufnee warra of ta'e warra Oromoo warra of ta'e wajjin dhaabbachuudhaaf malee warra kan jalatti bulan sanaaf miti kan of ijaarree jiru. Sana yeroo goonu immoo waan of ijaarreef sana akka gaariitti hubannoo qabaachuutu nurra jira. Callumanni maqaadhaan akkas hojjechuun nurra jiru. Kanaafini ana amma
warri nu wajjin achi gumii waaqeffannaa addunyaa jennee jiru kuni waan kana akka gaariitti hubatanii ijaa hin beeknee fi waan ammas hin haasoftan kan waan ammas hin barsiisaa jirtan kan utuni sagalee keessan akkas waraabee dhaqee achirratti agarsiise isaanuu baay'ee dinqisiifatu kan jedhu qaba. Maaliif kanarraa barnoota argachuu dandeenya akka gaariittis immoo quunnamtii isin wajjinis cimsuu dandeenya hubannoo akka gaariittis argachuu dandeenya kan jedhu qaba. Kanaaf hedduu galatooma hedduu waaqayyo isin wajjin haa ta'u babal'iftanis immoo kan of ijaartanis immoo akkuma jettan Oromooni kan wal jaallatu malee hundee masaatii jalqabee kan walirratti hamaa hojjetu miti. Oromoon safuu qaba. Nam tokko illee yoo nama tokko miidhe safuudhaanii jarreen sana walitti fidee araarsee akka wajjin jiraatan godha. Aadaa masaa keessatti. Na sana hundee sana argachuudhaafis immoo kan adeemaa jirtanii kan adeemsisaa jirtanis nus immoo hundee sana argachuutu nurra jira akkasumatti hin deemuutu nurra jira. Kanaaf amma akkanii asitti dhagayetti maalinni doktiriinii magaarii hin qabanii kan jedhanii egaa asitti dhagaye amma kaleessa dheengaddas gaafadheera akkuma gaariitti naa ibse isallee sanallee waraabannee amma warri waraaban kun akkanaa kennan abdii guddaan qaba. Waa'ee amma doktiriinii sana hubannoo akkamittiin uummata keenya warra ala jirus waaqeffannaadhaan warra jedhanis barnoota arganii sana jalatti akka diriiramu gochuudhaaf sun baay'ee murteessaadha. Namni tokko calmee ani waaqeffataadhaan yoo jedhe hin ta'u. Waaqeffataadha kan jedhu suni waa'ee waaqeffataa sana akka gaariitti hubannoo qabaachuutu irra jira. Darbees immoo kan inni barnoota kennuu danda'us hubannoo gaarii yoo qabaate malee calmee irra keessatti ani waaqeffataadha jedhee immoo odeessuutu hin ta'in diinuma isaa birallee yeroo dhaabbatu waaqeffataa maal akka ta'e hubannoo gaarii yoo qabaate diina sanarraa ooluu danda'a. Yoo sana barnoota sana hin qabaanne ufuma isaayyuu joon jedhee dhaabbataa jechuudha. Kanaaf barnoota akkasii kana utuu babal'iftanii akkasii babal'iftan nan beeka nuti warra ala jirruttis utuu hubannoon akkasii kun babal'ateeti akkuma gaariitti of ijaarra akkuma gaariitti isin wajjin dhaabbanna kan jedhu amantii kana qaba jechuudha. Kanuma kan amma jechuu danda'u garuu hunduma keenyayyuu waaqayyoon waliin haa ta'u walitti nu haa fidu nu haa jajjabeessu hundee waaqeffatoota amantoota Oromoota ganamaa sana akka deebisnee dhaabnee isarra ejjennees immoo akka babal'annus waaqayyoon nu haa godhu. Kanuma jedha amma egaa amma yoo naannoof kolchaa wanii dogoggora tokko baay'ee gaariidha. Baqqalaanii akka waliigalaatti waanuma tokko waan magaalaa kana keessatti argee akkasumas immoo galma amantuu waaqeffannaa dhaqee waan argee bifa gabaabaa ta'een nuuf ibsanii jiru. Waan ani hin yaannetu natti mul'ataa ijaa jiruu fi gammachuu guddaadha. Kanaaf galatoomaa isin wajjin wal arguu keenyas waaqayyoos immoo gara fuulduraattis akkasuma akka wal arginu akka wal hubannoo akka babal'ifnu nu godhuun jedha kanuma. Waaqayyoos hin biraa dhaabbatu. Maalinni gurmuun kuni hundee Oromummaa deebisee dhaabuudhaaf kan inni hojjechaa jiru. Kun immoo abdii guddaadhaan fi gammachuu guddaadha. Ani gammachuu daangaa hin qabnedha kan argadhe. Kanaaf kanuma hedduu galatoomaa jechuun ol ka'e yaadaan qabu gara biraa hin qabu. Ammas taanaan kun babal'atee uummanni Oromoo hundinuu yaada jiru kanaan dhuunfatee liqimfamee akka inni babal'atu hundeen Oromummaa sun akka deebitu hawwa. Kan immoo waaqayyotti ilmaama. Biyya too biyyoon nagaa.